Kun Radio Madana Kenya. Radio Madana Kenya. Vanitiyadama Robi Sampata India. Radio Madana Kenya Sagale Ummata Madana Kenya. kabajamtoota fardoftoota raadiyoo madda nageenya assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu kabajiniif jaalalli isiniif kan akkasuma salaamtaan ta'e qilleensarraan qaxxaamuree iddoo isin jirtan maratti isin haa ga'u akkam jirtan nageenyi keessan dasaa xiqqaa guddaan nagaa badaaf gammoojjii nagaa baadoo maddii lamman nagaa sa'aa namaa nagaa wanti rabbi isiniif kenne hunduu nagaa isiniif haa ta'u kan nagaa hin qabne nagaa rabbi haa kennuuf kan nagaa qabdan immoo alhamdulillah jaa galata galfadha nulleen gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa keenya guyyaa sanbata guddaa haraa wata bajee 22 barkuma 2019 qabannee walitti deebineerra alhamdulillah rabbii galanni haa ga'u egaa yaa hawaasa keenya biyya keessaa biyya alaatti magaalaa baadiyyaatti akkam jirtu ashamaa jennee harka isin fuuneerra nulleen sagantaa keenya guyyaa harraa qabannee haala bareedaa ta'e walitti deebineerra alhamdulillah eeyyee nafxanyaan boolla gadi qotee itti nu hawwaaluudhaaf harkanii guyyaa oliif gadi fiigaa ture eeyyee rabbumaaf jirra malee wanti jechaaf turreef kunoo rabbiin keenya walitti isaan buusee holqa gadi fageessanii nuuf qotaa turan ofumaa isaaniiti itti wal awwaalan alhamdulillah rabbii galanni haa ga'u eeyyee rabbumaaf har'a geenye har'allee rabbuma qabna inshaallah gabaabamatti eeyyee wanti amma bahardaar keessatti jarri walirratti dalage kuni oromoo hundaaf muslima biyyattii hundaaf khayrii guddaa rabbii haa godhu egaa yaa hawaasa keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti akkuma beekamu jalqabaa odeeffannoo obsaatan nuuf dhiyaattuun jalqabnaa itti aansinee barumsaa Ustaaz Siraaj Qaadiitiin nuuf dhiyaattu dhumarratti immoo godaannisa seenaati waa'ee lafa dirijjitii yookaan lafa alamuddiin kana gadi buunee isiniif waan tokko haga rabbiin nu dandeessite dhaloota achiirraa isiniif barreessine gama sagaleetii ifnee isin biraan geenya isinillee waa irraa hubattan jennee abdii qabna. turtiin keessan nu faana haa ta'u amma odeeffannoo obsaa hataniin eegalla jechuu inshaallah. kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. odeeffannoo guyyaa har'aa waxabajjii 22 bara 2019 kan isin dhageessisu ana obsaasanii turtiin keessan nu waliin haa ta'u. loltoonni asaaminoo hin hoogganamu guyyaa kaleessaa naannoo amaaraa bahardaar keessatti lola banuun beekame. lolli kunis kaayyoon isaa fonqolcha mootummaa naannichaa irratti akka godhuuf ta'e miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaa jiru. lola kana irratti Dr. Ambaachoo dabalatee namoonni du'an hoogganaa waraana biyyattii Jeneraal Saayiraa Mokonnan, hoogganaa waraana Gameessaa Gazaayyaa Barraa fi obbo Isiis Waasee gorsaa olaanaa pirezidaantii naannoo Amaaraa akka ta'an bulchaan godina Kamisee obbo Ahmad Hassan OMN itti himan. akkasumas lola kana wal qabatee Finfinnee keessatti Jeneraal Saayiraa Mokonnanii fi Gazaayyaa Barraa irratti haleellaan raawwatame kun akka bitamtoota eegduu isaaniitiin ta'e muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad miidiyaalee biyya keessaatiif kan ibsan yoo ta'u bitamtoonni kunis akka to'annoo jala oolan beekamee jira. ilmaan Oromoo mana hidhaa dasee jiran haala yaaddessaa keessa akka jiran beekame. ilmaan Oromoo kunneen balleessaa tokko malee Oromoo ta'uu qofaaf qabamanii mana hidhaa keessatti wanti irra gahaa jiru haalaan nama yaaddessa jechuun warroonni quba qaban dubbatan. maanguddooti Oromoo Walloo furmaata barbaaduuf gara magaalaa Finfinnee imalan rakkoo uummata keenya irra gahaa jiru kan gadi fageenyaan kan ibsan yommuu ta'u isaanis yeroo gabaabaa keessatti gadi akka lakkifamu hin goona kan jedhanii yommuu ta'u hamma ammaatti wanti godhame qabatamaan hin agarre kun immoo yaaddoo keessa uummata keenya galchee jira jechuun dubbatan. Shiftoonni liyyuu hayli poolisii Amaaraa kan asaaminoo hin hoogganamu konkolaataa hedduun godina Kamisee keessa akka socho'aa jiru maddeen keenya nuuf gabaasan. Uummanni keenya of dagatu hin qabu jechuun dhaamsa dabarsatan. walgahii tibbana magaalaa Kamisee keessatti gaggeeffamuun beekame. walgahii kana irratti waan biyya keenya jeeqaa jiru bulchaan magaalaa Kamisee obbo Ahmad Hassan gadi fageenyaan uummataaf ibsan. namoonni biyya keenya jeeqaa jiru kashalabboota Gondarii fi Bahardaa irraa dhufan akka ta'e dubbatan. kabajamaan miidiyaan OMN Walloo Kamisee dhufuun beekame. iyyannoo uummati keenya yeroo dheeraa godhaa tureen guyyaa dheengaddaa irraa kaasee Walloo aanaalee akka Dawwee Kamisee baatee kanneen fakkaatan kana keessa deeme rakkoo uummata keenya akka qorataa jiru beekame. egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoon keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. waan waliin turtaniif galatooma. assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. ما شاء الله تبارك الله بوليس كني ربي سرها جالته
egaa yaa hawaasa keenya odeeffannoo keenya guyyaa har'aarraa waa hedduu akka hubattan abdii qabna inshaallah ammas kallattimaan gara barumsa shee keenya Sheekh Siraaj Qaadii isin dabarsina turtiin keessan nu faana haa ta'u isiniin jenna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو ليال كينيا وري هردفتوني راديو ودان مدنا جايا كم قلتنا كان قلتني بقرب من كان موشي سنين جا كم جرتن برنوتا كينيا سا وان برنوتا علمي بيكم ني أنغو كبو تجراچون كينيا سي وجنين رافتمو هردفتوني كينيا راديو مدنا جارتي كتاب قرآن السادة أما سوى علمي تسني خفنا أول العلم خير كله جاء والنبي يكون جرام هنت نساته تلتوي مشا ميتشو راجع يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ربي إن جاكنوه من سلك طريقا جينام تشكراتك ديمي يلتمس فيه علمي برنوتا بربادة شراف برنوتا دامنتي ديني سالا وأن نته بركتك قرادي مسحل الله له به طريقا إلى الجنة أجاكنا ربين كرا جنة كيستني دي مسالا فساج وما اجتمع قوم بر ونجرتك ولتنقبني يشرفوني توقتوني تكان في بيت من بيوت الله من كيستي من كيسا من ربي كيستي يتلون كتاب الله كان قرآن ربي كرا من قراني والقراءة سنجا ويتدارسونه ولتقيفتني والقراءة سني والبرسيسا يدو سانت بينهم يدو سانت كانت تقيفتني ولتقيفتني إلا نزلت عليهم السكينة سكينة برسان رتبوتهم الهجة إنفتو سكينة جتشون النفس قلب لساني رقاتو تاتيتي إيمانو تاتي جتشون واشياتهم الرحمة مرحمني إسان حقوق ديج والبرسيسان رحمن إسان حقوق ديبر سكينة كان ينزل الملائكة سكينة في قلوبهم قلبي ثاني رتي ربين إيمان إسان روبسيتي أجتك قلبي رقاتو تك إيمانو تاتي قلبي نساني وغشيتهم وغشيتهم الرحمة رحمين موسى حقوق دي رحمن ربي ذاتي وحفظهم الملائكة ملائكة ربي تبرقات نكونوا وربي نسان الرجال تشوف بيكتوف نسان يكونوا قانتني مرسكي جا مرسكي تيسيدا كيف تبر علمي كان هذا ورا علمي كان جارة شودا وهي تحب ما يحبه الله ملائكة نمو ربي جارة جارتي سنيف سامر سكيج وذكرهم الله في من عنده ربنا مو متى ملائكوتا إسام بر جروب برتسان مكاسان دهاج ملائكة إسام بر جروب برتسان مكان إسان دهورا علمي بربادة كان شجارة بر الله أكبر ما لون أمنا قد سبحان الله ربي كي قد ما أعظمه من فضل فيما تؤكنت قدسه أنغو بيكما كان علمي تهود عليه بيكما تهود أجرا حديث أخرجه مسلم بليا أبا هريرة مسلم تنود سيجدا إن شاء الله راسلة النبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله تبارك الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هيجي نما واحد الرافية دمو علم الإسلام ربي نهاجد نما برمسا كمير راهو فايدة أرجت ربي نهاجد egaa yaa hawaasa keenya barumsa baradda bakka jirtan maratti umriin keenya kuteen hin taatu barumsa bakka gahanitti barachuun barbaachisa barumsaaf carraaquun barbaachisa waan ta'eef inshaallah egaa hawaasa keenya amma gara godaannisa seenaatti isin dabarsina turtiin keessan faana ta'uu isiniin jenna. kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo Madda Nageenyaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كن قبي قدانسا سينا كتالا مفاتي خبجمتوتا في أردفتوتا كين قدانسا سينا كين مرسال مفاق بني ديهنير ترسين كيسان ولين هاتو سنين جنة
egaa yaa hawaasaa keenya torbee darbe waa'ee lafa ladde yookiin dirjiitii yookiin illifoora kan amma lafa lamuddiin jedhamu kana waan tokko irraa dubbachaa turre. har'asa fedha rabbii guddaatiin sagantaa keenya qabannee dhiyaanneerra. sagantaan keenya har'aatis waa'ee lafa kana ilaalchisa. akkuma beekamu lafti kun jalqabumarraa kaasee ilmaan oromootiif diina ta'ee jira. ammas diinuma. bara mootummaa Haile Sillaaseetii fi bara abbaa qabeenyaa xaaliyaanii kana keessa ummata oromoo akka malee doorsisaa tureera. ummata saba biraa kan akka Amaaraa fi Tigree fira godhatee jiraateera. bara mootummaa Haile Sillaasee kana ummata oromoo irratti dhiibbaa guddatu gahaa ture. isaan keessaas ummati oromoo akka namatti ilaalamu ture. ummati oromoo akka barumsa hin arganne godhaa turan. akka amantii kiristaanaa malee akka amantii islaamaa hin hordofne taasisaa turan. akkuma afaan oromoodhaan hin dubbanne ummata dhorkaa turan. maal kana qofa ummata oromoo jalaa intala bareedduu jalaa fuudhanii warreen ashkaraa yookaan qondaaltonni dhala abbaa manaa qabdu dirqamaan gudeedaa turan. abbaan manaa yoo dubbate ni rashanama yookaan ni fannifama. ummati keenya kanaaf jecha dhalaa isaanii cilee dibaa turan. akka isaan hin agarreef jecha. egaa yaa hawaasa keenya lafti kun ummata oromoo naannawa caffaa gobbayyaa jiraatan akka malee saamaa ture. ummanni oromoodhaa marga yoo dheechise loon jalaa qabanii birrii kaffalchiisan. kanarraan dabalataan adabbii hidhaa itti murteessanii akka hidhamu taasisaa turan. yoo harka qalleeyyii yookiin miskiin oromoodhaa tokko achi keessa seene midhaan amma murame bira darbamee yoo qirmate waan qirma sanarraa fuudhanii dirqamaan akka guyyaa tokko guutuu birrii tokko malee akka dalaguu taasifama. ummata saba biraa Amaaraa yookaan Tigree yoo fudhanne akka barataniif haalli mijeessamaafidha. kan dalagaa barbaadus achuma keessatti qacarame hojjeta. manni jireenyaa manni yaalaa hundinuu birrii tokko malee keessa jiraata. keessatti illee ni wallaanama. wanti nama ajaa'ibu ummati oromoo abbaa lafaatee akkanatti cunqurfama. sabni biraa garuu yoo abbaan osoo achi keessa hojjetu yoo du'e ilmi yookiin intalli bakka buufamti. yoo ilma hin qabaanne haadha manaa isaa bakka buufamti. yoo haadhi manaa isaa hojjechuu hin dandeenye harka 100% hir'isanii manatti geessaniif. namni saba Amaaraa yookaan Tigree ta'e tokko osoo achi keessa dalagu yoo dulloome 1% irraa hir'isanii mindaan ni kennamaaf. egaa yaa hawaasa keenya rabbumaaf jira malee sila akka isaaniitiif qaata lafarraa nu balleessan. hanga marsaa sadaffaa walitti deebinutti nagaan nuuf jiraadha. qopheessaan raadiyoo madda nageenyaatii fi obboleessa keessan Obsaa Hasani kan sagalee isiniif jijjiire ana obboleessa keessan Muhammad Umari. wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله. محمد من ربين الراحة جالته. ايه رب ما أفجر ملي جرس لاقاتن ودبام سيسو في يالي قدن. الحمد لله بقى ربين نجراجه. egaa hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa waa hedduu akka hubatan abdii guddaa qabna inshaallah. dogongora jirulleen irra nuuf darba jechaati. sagantaa keenya guyyaa har'aa wal duraa boodan kan isin geggeessaa ture namoota callaa gama odeeffannootiin obsaatan gama barumsaa ilmi islaamaatiin ustaaz Siraaj Qaadiiti gama godaannisa seenaa kan gurra nu buuse obboleessa keenya Muhammad Umarii inshaallah. sagantaa keenya guyyaa har'aa asumarratti goolamnee jirra. haga sagantaa biraatiin walitti deebinutti jireenya gaarii keessa nuuf qubadhaa. heddoo bareedduu nuuf jiraadhaa. ka yaaddanii wal argaa isiniin jenna. wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.